بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أبوك نجانا ركني إرمودته ركني ساخنا لالا ينتي نتيلة وليندومنا إسنيلة ورد سانغالاتو مادا أسمانو خا أمة أورمو بكي نندانو غرتة ركنا أديرو كنيا مودته خنا برا أدا بدينة توم غرتة برا دومنة de michata kadura amrame onnen dabbate duutene tasya isarra dumne rakko saasanille garte irra barrenne dumne asmanille ummanne oromo baka jirane ta gargaaran ma fi sagale nu atani yenne bira dumne anille kakkana je garte ummat oromo gabacha yirtu abadan arso nanjeni abba kanyelle achumani kaiti sinta barsa walumanu maga isalle isatte kadalatelle gavanna ade rodura maka kan keenyu sinjan Muhammad Abdullah Muhammad Muhammad Abdullah Muhammad dalonne kheto Dadar soka da ya amata heddu biya tare jirte chuda geenye chumarran kaase ode kanne rufne de amata me ka jirtame amma yo beet Gaafa duratti kireen Itoophiyaa qabatu amata sani bi arme yiddu amma asumaan jira Somaliland dirrit akkiya Somaliland tanaan jira haya me micaan nante Somali amramte akam taate amramte akami devan akam jan mucaahiya jiyyoon xiqqoon takka irkee namarraa yaafte haye sanii jecha hidhaanarraa jira haye baatii 8 hidhaa jira rakkina saniin na jira naasuu saniin mucayyoon takka narraa ta'inirra dhalate qabamtee duutee irraa awwaalan arratti guyyaa sadii jechuudha geenye raayifasillee galaaseera kaisaarra baasanii dhageeya onneen dhaabbatteetuma duutee enneen nutillee harka namaatiin ennee duraan shakkene akkas jechuudha odeeffannoo quba qabna ammoo harka namaatiin hin duune isiniin jedhan jechuu harka namaatiin hin duune rabbumaa ajjeese onnee dhaabbate rifaatuu saniin yoo maallaqa hangana kafaluu baattan meeqa kafalii siin jedhan gudda maallaqni garuu gaala meeqa siin jedhan gaala jechuun dhagee akkaan odeeffannoo quba qabutti gaala 17 jedhan gaala 17 haya duba micaan kun amma hangi hidhame hangam takka baatii 8 hidhame jechuu yoo kana kafaluu baattan haye ni ajjeefnaa jedhan naasuu saniin mucayyoo intalti qabamtee duutee kunoo har'aan tana awwaalan arratti guyyaa sadii jechuun dhagee har'a garaa seera keessaa baasanii har'a awwaalanii amma duba amma uummata oromootiin asiin amma micaa kana gartee isillee namramte dandeessee kunoo jireenyaan kee kana agarru kana waa takkallee kunoo mana kana keessa galtaa seeftii seetillee tana humnateetiin illee dalgattee kuuluma biyya Somaalii sanitti illee godhachuu hin dandeessu. Amma gaa kanaafuu uummata oromootiin mee sagalee si taane jenneetiin nuti illee hanga dandeenyu si gargaarrennee dhufne uummata oromootiin maal jettaa mee kan gartee biyya Somaalilaan jiranii fi kan biyya tam biraa keessa jiraniis maal jechuu barbaadamee. Tokkolleen akkana gargaartanii ja'an qabiyya Soomaalii jiru. Qabiyya gamaa jiru hundinuu manni ijoollonni Oromoo tokkollee na gargaaraan jedhan akkana rakkina keessaan jira zaataanillee akkattiin dulloomee kunoo tana keessa jira rakkina akkanaan na qabatee yaa ijoollee Oromoo bakka jirtan hundatti na gargaaraa sagalee naataadhaa na bira dhaabbadhaa dhaamsi kan ka'e sagalee naataa na bira dhaabbadhaa yaa ijoollee Oromoo rabbii jecha yeetiin dabe galatoomi waan gaarii dheettee nuti illee asumaan sagalee si taana jarri kun illee naa galatoomni tanumaaf dhufne galatoomi inshaallah rabbi siin jee waan rabbiin danda'een uummanni oromoodha kaanii sagaleedhaan haasii ta'anii kaanii waan qabanii dandeettiidhaan sheer godhuudhaan karaa hundaanuu waliin haa gagganii kan biyya hambaa jiranii fi kan biyya Somaalilaan keessa jiranis hundi isaanii haasii gargaaranii taanis lubbuudhaan dhabdee waan taateef taana tokkicha gartee sirraa hidhaa jiru kan akkasii gargaaran goonaa inshaallah rabbi jee akkasitti gaa uummanni Oromoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waniin gartee isiniin jechuu barbaade akkasuma abbaa keenya kana rakkoon akkuma waliin dhageenyu kana rakkoo guddoo keessa jira sagalee taanuuf waan dandeenyu naa bira dhaabbannu lambarri isaaniillee akkasuma duwwaa 6
torba lama sadi jaha jaha lama sagal shan irraan isinii deebi'a duwwaa jaha torba lama sadi jaha jaha lama sagal shan. Akkana uummanni Oromoo hundinuu kan biyya Somaalii keessa jirtanis kan biyya hambaa jirtanis lambaruma kan nu erguu dandeessan kanumaan nu cidhaa dhaabbadhaa inni isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dhiiraa kan dhalaa bakka jirtanitti abbaa keenya kana haa gargaaru. Nuti jireenya biyya namaa jirra, nuti illee akkuma keessan gartee abboorra gaa humna qabna ni jiraanna. Akkasuma gaa oduudhaan dhageeffannee dhufne deddeemaa dhufne isaanillee waliin beeynu rakkinuma micaa gartee namaatu ajjeese jechuudhaan odeeffannoo dhufne illaa micaan akkuma gachiiseen rifattee duute micaalleen kun baatii 8 hidhamee jira. Akkasii kaayoo maallaqa naa kafaluu dadhabdee warri Somaalii hin dhooynee ajjeefnee yoo feene dhiiga keenya irraa kafalannaa jenna. Asumaaniin gartee inni nama guddaadha, nama guddaa yaada isaanii beeytanii asumaaniin yaada isinitti himadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bakka jirtanii sagalee nuu ta'a.